Oduu amma qaqqabeen atileet Fayyisaa Lalisaa waa'ee balaa konkolaataa isa mudate yeroo jalqabaatiif deebii kennee jira. Balaa tasaa mudatu kan oolchuu Rabbi qofa. Namootni miidhamne wal'aansa fayyaa argannee haala fayyaa gaariirra jirra. Kanaaf ammoo Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee jira. Komentii irratti Waaqayyo si hamaaru jedha. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo gochuun dagatina. Oduu amma qaqqabeen atileet Fayyisaa Lalisaa waa'ee balaa konkolaataa isa mudate yeroo jalqabaatiif deebii kennee jira. Balaa tasaa mudatu kan oolchuu Rabbi qofa. Namootni miidhamne wal'aansa fayyaa argannee haala fayyaa gaariirra jirra. Kanaaf ammoo Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee jira. Komentii irratti Waaqayyo si hamaaru jedha. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo gochuun dagatina. Oduu amma qaqqabeen atileet Fayyisaa Lalisaa waa'ee balaa konkolaataa isa mudate yeroo jalqabaatiif deebii kennee jira. Balaa tasaa mudatu kan oolchuu Rabbi qofa. Namootni miidhamne wal'aansa fayyaa argannee haala fayyaa gaariirra jirra. Kanaaf ammoo Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee jira. Komentii irratti Waaqayyo si hamaaru jedha. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo gochuun dagatina. Oduu amma qaqqabeen atileet Fayyisaa Lalisaa waa'ee balaa konkolaataa isa mudate yeroo jalqabaatiif deebii kennee jira. Balaa tasaa mudatu kan oolchuu Rabbi qofa. Namootni miidhamne wal'aansa fayyaa argannee haala fayyaa gaariirra jirra. Kanaaf ammoo Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee jira. Komentii irratti Waaqayyo si hamaaru jedha. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo gochuun dagatina. Oduu amma qaqqabeen atileet Fayyisaa Lalisaa waa'ee balaa konkolaataa isa mudate yeroo jalqabaatiif deebii kennee jira. Balaa tasaa mudatu kan oolchuu Rabbi qofa. Namootni miidhamne wal'aansa fayyaa argannee haala fayyaa gaariirra jirra. Kanaaf ammoo Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee jira. Komentii irratti Waaqayyo si hamaaru jedha. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo gochuun dagatina. Oduu amma qaqqabeen atileet Fayyisaa Lalisaa waa'ee balaa konkolaataa isa mudate yeroo jalqabaatiif deebii kennee jira. Balaa tasaa mudatu kan oolchuu Rabbi qofa. Namootni miidhamne wal'aansa fayyaa argannee haala fayyaa gaariirra jirra. Kanaaf ammoo Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee jira. Komentii irratti Waaqayyo si hamaaru jedha. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo gochuun dagatina.